suuta deemu qoree suuta waraanti nu gorsa. Jarjaruun balaarra nama buusaa. Ayyemee gaa bilbila fuunee itti deebinaa. Hello. Hello. Akkam jirtan? Eenyu jennu? Mee Dr. Muhammad Rashad waliin haasa'aa. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب آمين. وين ولا ما في نافع تعبيره. هيا ولا ما هيا. زمان. ويا كان ولوه. هيا. يكون بريتو كيسن نبني يكون ونوم بوما نجيبه. هيا هيا. وآخر رتي بدينا نوصل تجربة كل يوم نوصل أنا آخر برالو رابو قرطن. كانوا يقولون بدينا نجيب بريتو نسافر تو بدي نقول لك أجاي بدي بودو ديكاو تكلم بيداتا. كلاميتا. أما ما لي بدي جريني كسمان تكادا. جريني يسيا ما جريني جريني بدنا كلام تكادا وانا شو يتفيا كسمان تكادي. آمين آمين. Senalu ku bagu orang muda, umat orang muda senalu ku bagu senani, sejauh sekamar rojani. Senalu pasti lagi senalu ku bagu orang muda itu senada senam bagu kita jirada, umri jirada tu, jadi banyak jirada tu, berdoa je. Amin ya ya kuatan Abdul Qadir, bayi singgala tepanna terdoa nobil tani, ulfata, dapat kesan jadi kata. Gaa Dr. Hasan Obbo Hasan Abdul Qadir qubee afaan Oromootiin barreessuu isintu jalqabee duraan akkasitti sirriitti hin beekamu ture nuun jedhanii gaa sirriitti nu kaasadha yaada jedhu. Mee qubee afaan Oromoo kana gaa barumsa ittiin baratamu barumsa afaan Oromooillee biyya Misir keessatti hin baranne jennaan qubeen qabu jennaan hin jalqabee jettan. Achiin booda qubee kanaan akkamitti jalqabdamne? Akkasuma gaa warri Azhar warri yuunivarsiitiin Azhar biyya Somaalitti erginaa eegaatti waan waxaniyyaadhaa kana iddoo waan biyyummaadhaa qabaate nama akka keetii kana bakka nama keenya erginu nama akka keetii kana sila erguu gaarii jedhanii na ergan achitti. Mirqaanan qaba gaafa jabaa wajjin dalagaa waan hedduudhaan biyyarraa hin dhufee ni naa godhaa jee na hayyama jettanii laakiin yoo dawlaa alaatiin wajjin dalaydu siin hayyamnu jira nan dhiisu san amarra mislaa san nan dhiisu achiin gaa afaan dura durso afaan Oromoodhatti jalqabe. Biyya Oromoo keessatti afaan kun afaan jabaadha. Dalagallee nuu laaffisa. Nu seensisaa jeeni akka reefu jedhee nu eehama faaruu afaanii fi ammoo uummanni kun yaa ilmaan Oromoo dubbiituu dhagaya maqaa fi afaaniin harka tokko taa'ee jira. Achirraa hin furu kaase. Bakkatti gaa uummanni afaan keenya kun ka Sheekh Abubakar Tisnaan kan ammoo wanni afaan keenya kanaa tolu wanni dafee biyya wal gahu afaan laatinii fi barreessu maaliif afaan kana Itoophiyaallee ni baratti yuunivarsiitii keessa ni baratan sanii gaditti illee ni baratan beekamaadha. Kanaaf jecha afaan kanaan yaaddaniituma hojjetan. Yaaddadhee hojjetan. Kanaaf gaafin isaa kabiraa amma maalirra jirtu jireenyi keessan fayyaan keessan akkamii yaada jiru uummanni martuun barbaada waan ta'eef fayyaan keessan maal fakkaata jireenya keessan akkamii? Fayyaan biyya xiyya keessan jira. Namni biyya fi keessa jiru odoo du'elleedhaa biyya fi gabbisa. Dachi biyya fi gabbisa. Kana waan haala xiyya nan keessa jiru hedduun inni waa nan gammachiisu laakiin na gammachiisan mas biyya xiyya keessan jira. Kanaaf jecha jiruun nama keessa jiru kunoo
qilleensina dha'ee miilli hiyya lamaan illee lafanaan dhaabbatu waan akkana kanaaf jecha numan sabbara hanga rabbiin jiraachisanan jiraadha laakiin kitaaba tokko qofan hanga ammaan tolche jira qarni ifriiqiyaa jedhu kitaaba qarni ifriiqiyaa jedhu anama almaaniyaatti tolche inni ummata Somaaliitii fi uummanni Oromoo afar sadeen kun ummata tokko abbaan isaanillee tokko yoo wal ta'an malee waan inni isaanii tolchu san kitaaba takka kitaaba san tolchine amma san fan tolchuu Naayye egamee ammallee yeroo tokko dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa badhaasa tokko isin kennee jira. Seenaa isin dabarsitan hojii isin hojjettan kana jechaadha. Mee isa seenaan sun akkam ture kan jedhu laallee as deebina. Mee isa haa daawwannu. Koreen badhaasaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan nama hojii guddaa hojjetanii fi keessumattiyyuu afaan Oromootti rakkoo cimaa kan ture qubee ittiin barreessan irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan namoota hojii hojjetan lama akka badhaafamanii fi hamma yoonaatti seenaa isaanii calalaa tureera. Ogeeyyiin afaanii fi seenaa biyyoota alaatii dhufanii biyya isaan yommuu sana qubee afaan Oromootiif ta'u qorachaa turanitti hojii isaanii argan dooktarummaa kabajaa kennanii fi deeman isaan Dooktar Muhammad Rashad kana duwwaa miti Quraanas afaan Oromootti kaniiru Dooktar Muhammad Rashad. Ayye egaa badhaasni kun bara 2003 dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa namoota aartii fi afaan Oromoo guddisuu irratti tattaaffii adda addaa taasisan kan badhaase. Mee badhaasa kana argachuu keessaniif yeroo san maal isinitti dhagahame? Ani gaafa san asin jiru wannan jira ilma xiyyaatu dhaqee naa fuudhe gammachuu guddoo na dhabe maaliif wanni akkanaa kun gurra nagu dalagaa xiyya qofa guddisoo nan ta'in gurra nagoote akkam du'ulleen qalbii takkaan du'u takka ammoo namni biralleen saaf akkas godhanii saatiif akkas godhanii jedhee namni biralleen akka gammadu sun waanuma Akka hojiitti illee tattaafatu. akka eewa hanga sanni kan beeyne hanga san nan fedha nan gammada sanirra nan gammada rabbi dawlatan rabbi haa jiraachisu rabbi ammallee haa jabeessu ol haa deemtu jedha. Ayye mee xumura irratti gaa namoonni hunduu dhaga'uu barbaada. Dooktarummaa kana akkamitti argattan? Eessaarraa argattan? Biyya Somaaleetti afaan Somaalee fi afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo tokko jechaan namni akaademiyaa fi uluum jechaan dalagaa afaan tokkummaa afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo Qoratan. san akkasi katabee warri faranjii dhufeen ilaale warri ummata Oromoo kana beekuu fi Somaalee fi NFTdhaaf biyya tana hunda warra taa'u akkasiin doktorri dhiisan taa'u dhufanii laalanii suuraata akka fudhatanii waan haqa godhataa doktorummaa haqa godhata jedhame. Wanni isin barreessitan, wanni isin hojjettan suni, wanni isin qorattan suni sadarkaa dooktarummaa isinii kennisiisuu ni ga'a jedhamee itti amanamee isinii kenname jechaadha. Kenname. Egaa reefullee obbo Hasan Abdulqaadir akka kaasanitti seenaa dhaabbataadha. Seenaa lubbuu qabu isin nama seenaa barreessee lafa kaa'ee dabra isin seenaa lubbuu qabu lafa keessanii dabartanii kan jedhu kun egaa namni ittuma deemaa hin fooyyessaa ammallee kitaaba wayii barreessuuf hin deemaa sirreessan jira jettanii kunis gaa seenaa lubbuu qabu lafa gootanii egaa dhaloonni keessanis akkasumatti itti fufee itti deemaa egaa dooktar
Dr. Muhammad Rashad mee xumura irratti wanni akka ergaatitti akka gorsaatitti uummata Oromooti dabarsan jira. Uummanni Oromoodhaa beekamaadha. Ifillee beekanii namni silaa beeke ifiifis akka gaariitti if beekanii beekumsa isaanitti dalagatu jiraachuun akka dhalaan isaanii dhiirri isaanii akka dalaganii biyya isaanii guddisan afaan isaanii guddaadha namu arge amma dalagaan isaanii guddoo ta'uu qabdi. Hanganuman daamaaf bakka jiranii dalagaan isaanii haa guddatu. Wanni na gammachiisu afaan Oromoo kun karaa hundaan dhagayamee ol deemuudhaan fedha. Karaa hundaan karaa taariikhatiin haa ta'u karaa biraatiin haa ta'u akka namuu dhagayee itti dalagu. Ani immoo dalagaan ta'e qofti nama hundaa waliin geessu. Silaa namni hundi karaa kanaan dammaqee keessattuu warri ala bahe waan afaanii kana jabaatanii akkasitti waan afaan isaanii gabbisuun biyya isaanitti ol deebi'u gaafa ala jiran waan ummata isaanii gabbisu dalagu yookaan ol deebi'an san gargaarsa biyyaafis gargaarsaanii ammallee nama hundaaf gargaarsa isaanii waliin hojjetanii waliin dalaganii waliin guddatan. Kana hundaama. Jeega Dr. Muhammad Rashad Abdullee seenaa keessatti hamma kitaabota 23 barreessitanii jirtanii kitaabota sangaa amma yeroo keenyattis addaan babaasuu hin dandeenyu wantoota baay'eedha weebsaayitiis qabdu kanarraa gaa uummanni Oromoo biyya keessatti biyya alaa jiranis achirraa waan adda addaa argachuu danda'u. Egaa istuudiyoo keenyatti nu argamtanii yaada kana fakkaatu nuu kennitanii uummataaf illee gorsa ergaa nu dabarsuu keessaniifi maqaa daawwattoota televezyiinii Oromiyaatiin akkasumas immoo maqaa dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaatiin baay'een isin galateeffadhaa galatoomaa ulfaadha hin jedhadha.